kaleessa sababa miidhaan miilaa isa irra gaheef jireenyi kubbaa miilaa isaa dhumatee jira jedhamaa kan ture. Haadha taphataa kubbaa miilaa cimaa addunyaa ta'uun badhaasa baalaandooraa bara 2025 injifataa ta'ee jira. Jireenyi gonkumaa hin dhaabbatu, gonkumaa abdii hin kutatin, hin danda'u jettee akka duubatti hin deebine. Yoo obsaan deemtee miidhaanis kominis injifannoo siin dhorgu. Kaleessa ulee qabatee kan ture Usmaan Dembelee har'a badhaasa taphattoota addunyaa lakkoofsa tokko qabatee jira. Dembeleen nama ulfina haadhaa beeku gaafa addunyaan natti garagartellee harmeentii yoomiyyuu na cinaa jirti jechuudhaan jaalalaa fi kabajaa harmee isaatiif qabu addunyaa duratti imimmaaniin ibse. Dembeleen nama guddaadha, kabajaatu malaa fi Dembeleen gaafa Baarseloonaa dhufe waggaa lamaaf akka tapha dadhabeetti filannoon ala ta'e teessoo irra ture. Akkasumas taphattoonni tuffatanii gaafa kophaatti baasan harmeen isaa jabaadhuu addunyaan dandeettii ta'e gaafa argitu ni dhufa jettee hamilee natti godhaa turte jechuudhaan dubbate. Dembeleen har'a kilaba teessoo irratti isa darbite sana duratti taphataa cimaa addunyaa ta'ee filamuu fi kutannoo haadha isaatu isa boojise. Dembeleen caamsaa 15 bara 1997 Faransaay Veeroonaa keessatti dhalate. Abbaan isaa hidda dhalataa Maalii yoo ta'u haati isaas hidda dhaloota Moorootoniyaa Senegaaliiti. Warri isaa hojiif Maalii fi Moorootoniyaa irraa gara Awurooppaatti ce'an. Tapha Dembeleen kilaboota biyya keessa Afrikaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u osoo gara akaadaamii Reenis hin affeeramin dura kilabiin Reen maatii isaaf mana jireenyaa kan kenne yoo ta'u obboleettiiwwan isaa lamaa fi obboleessa isaa tokko dabalate bara 2015 tapha ogummaa isaa jalqabe Reenis waliin taasise. Tapha ogummaa isaa achi irraa dafee kan guddate yoo ta'u bara 2016 gara Borussia Dortmunditti kan ce'e yoo ta'u sana booda bara 2017 gara Baarseloonaatti jijjiirame. Garuu yeroo achi turetti miidhaan keessattuu rakkoon sanyummaa jibbiinsa irra deddeebiin mul'ataa tureera. Xiinsammuu miidhameera bara 2023tti Paaris yookaan PSG'tti makame. Dembeleen waltajjii idil addunyaa irrattis milkaa'ina argateera. Miseensa garee Faransaay waancaa addunyaa bara 2018 injifataa ta'ee jira. Dembeleen fuudhee daa'ima tokko kan qabu yoo ta'u hadha abbaa baalaandoora bara 2025 ta'ee jira. Kaleessa rakkoo mallaqaa, rakkoo sanyummaa hedduun qormaata ammana hin jedhamne keessa darbee yeroo hadha milkaa'ina guddaa kana argatu miira isaatii ol taanaan boo'ichaan dubbachuu dadhabe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa milkaa'uu hadha Dembelee irraa waa hedduu akka baratan, waa hedduu akka hubatan abdii qabna. Yoo abdii kutachuu baatte waan gaarii daladdee arrabamtus tuffatamtus milkaa'uun kee hin oolu. Abdii hin kutatiniin dhaamsa keenya. Asumaan Dembeleedhaan baga gammadde jenneeni sagantaa keenya guyyaa hadhaa goolamna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.